harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire kan taatanii guyyaa har'aa wanti baay'ee namatti tolu appii ajaa'iba tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechaadha. Appiin kun appii barnoota guddaa isiniif kennudha. Akkas jechuun tarii namoonni baay'ee free space bakka bilbilli guuteennaan yeroo baay'ee kaameraa kaasuudhaaf viidiyoo garaagaraa namarraa fudhachuudhaaf sin rakkisuu danda'a. Akkas jechuun appiin isinitti agarsiisu kun GV 124 kan jedhu kana argaa jirtu. GV 124 kan jedhu kana jechaadha. Teeraa booksii kan jedhu kun maal fayyada? Teeraa booksii eessaa finna? Teeraa booksiin maadha? Warroota kanadha jechaadha har'a kan isiniif fide. Teeraa booksiin yoo xiqqaate GV 10 ol free isiniif kenna. Amma isin paakeejii teeraa booksii kana upgrade gochaa deemtanitti. Akkas jechuun teeraa booksii kana eessarraa argattu? Play Store irraa argattu. Play Store irraa argachuu yoo baattan linkii isaa YouTube kana jala viidiyoo jala isiniif hin kaa'a. GV kana hunda free argachuudhaaf bilbila keessan fakkeenyaaf GV 32 yoo ta'e yookiin GV 62 yoo ta'e hanganni suuraa irratti qabatee jiru kana isiniif dabala jechaadha. GV 124 GV dha. Argitanii? Egaa warroota kana fayyadamuudhaaf appii kana jalqaba buusuu qabdu. Akkaataatti buustan isiniif agarsiisa. Yoo akkasiin isin dide immoo description irra linkii appii kanaa qofaa isaa isiniif hin kaa'a. Bakka search batanitti teeraa booksii jechuu dandeessu. Teeraa booksii kan GV argaa jirtu addana 124 jedhu. So akka argitan kanatti jalqaba irratti isiniif fida. Haala kanaan ilaaluu dandeessu. Appii kana namoota mamti buusee jira yoo jettan namoota miliyoona 100 buusee jira. Miliyoona 100 buusee jira. Appiin kun sirriidha jechuudha. So appii kanaanis fayyadameera. Appiin kun bu'aa guddaa qaba. Appiin kun maal fayyadaa kan jedhu isiniif hin agarsiisa appii kana keessa seenee jechaadha. So kalasii amma appii kana isiniif agarsiiseen jira. Gamanumaan gara appii kanaatti adeebinu. Appii kana keessa seennee akkamiin fayyadamuu dandeenyaadha dubbiin kan isiniif agarsiisu amma. So yeroo tokko hin seentu appii kana keessa hin cuqaastu jechaadha. Erga daawunloodii gootanii bilbila keessan irratti isiniif fidee booda. Haala kanaan isiniif bana. Wanti namatti tolu iimeelii tokkicha bilbila keessan kana irratti hiitu. Jalqaba irratti haala kanaan promooshinii ni hojjeta. Maastaawoqiyaa jechaadha. Maastaawoqiyaa gizeen fidu skip jechuutiin darbuu dandeessu. Bu'aan isaanii kanadha. Argitanii jalqaba irratti akka kanatti hin banne waan ta'eef isin gizee isin seentan iimeelii keessan itti guutaa isiniin jedha. Iimeelii keessan erga itti guuttanii saayin aappii gootu jechaadha. Iimeelii keessanii looginii gootanii lixxu. Akkuma dhaabbata garaagaraa jechaadha. Yeroo kana haala kanaan GV argitanii jirtu. GV 10 naaf kenneera. Abdiin GV 700 meegaabaatii 715 fayyadamtee jirta naan jedhaa jira. Amma GV 10tti free space asirra kaawwachuu hin danda'a iimeeliin barbaade fayyadamee. Iimeelii kana sign out gochuu ni dandeessu. Namoonni akka faayila keessan icciitii keessan hin barreef tarii yoo shakkitan bakka kana dhuftanii log out gochuu ni dandeessu. Mee isinitti agarsiisa log out godhe. Log out gochuu dandeessu bakka kanatti argaa jirtu. Kalasii log out godheen jira. Gaafa log out gootanii nam kamuu faayila keessan baruu hin danda'u. Addanatti kan isin seenuu dandeessan. Kalasii amma appii kana log out godheen jira. Irra deebi'een seenee isiniif agarsiisa. Seenee jirra teeraa booksii haala kanaan isiniif fida. Continue with Google kan jedhu cuqaastu. Yookiin Facebook account keessanii lixuu dandeessu. Gaardeniin isaa baay'ee filatamaadha. Namni kamiyyuu faayila keessan baruu hin danda'u. Egaa haala kanaan continue with Google kan jedhu kanaan seenuu hin dandeessu. With Google erga jettaniiti iimeelii keessaniin sin seensisa jechaadha. Iimeelii ittiin seenuu barbaadan isiniif filata. Iimeelii kamiini kan seenuu barbaadan? Moo akkaawuntii kan biraa kan bilbila kanarra hin jirretti
fe'uu barbaaddu. Fakkeenyaaf asitti kan isiniif himuu barbaadu tokko osoo hin seeniin iimeeliin ittiin faayila koo gara appilikeeshinii kanaatti fe'adhe bilbila kanarra hin jiru amma bilbila kanarra saanaa hojii wayiin rimuuvdii taasisee hin jira. Sababiin isaas maaliifi bilbila koo faayila sana iimeelii sana fayyadamanii akka hin barabbarreef iimeelii sana ajandaa irratti qabadhee hin jira. Iimeelii sana maal gochuu hin danda'a? Seenuu hin danda'a jechaadha irra deebee. Akkamitti yoo jettan add account kan jedhu kana ilaalaa. Add another account kan jedhu. Akkaawuntii kan biraatiin iimeelii kan biraatiin kan duratti kan irratti fe'ee waan hin jiruuf sanaan seenuun barbaada jechuudhaan cuqaastanii seenuu dandeessu. No, bilbila iimeelii irraa qabnuun iimeelii keenyaan irratti fe'uu barbaanna yoo jettan iimeelii kanaan seenuu dandeessu iimeelota qabdaniin. Kana booda erga seentanii jalqaba irratti isinitti agarsiisee hin jira akkaataan itti fidu. Haala sanaan erga isin seentanii upload godhaa. Faayila isin qabdan kana hunda faayila bilbila keessan irraa qabdan hunda GB 10 hanga ta'utti itti isiniif fe'a jechaadha. Faayila keessan hunda isaa hanga GB 10 itti isiniif dhaqatee irra kaa'a. Akkas jechuun GB 10 sana gizeen achirratti isiniif fe'u faayila bilbila keessanii keessaa balleessuu dandeessu. Bilbila keessan irraa gaafa balleessitan addanatti fidee GB 10 sana isiniif dabala jechaadha. Appii kanatu ofiisaa of danda'ee baatee ta'a jechaadha. Appiin kun meegaabaaytii 50 qofaadha. GB 10 firii isiniif baata jechaadha. Bilbila keessan irratti. Upgradeii gaafa godhaa deemtan hanga GB 1024tti isin tajaajiluu danda'a. Upgradein isaa jechaadha. Hanga kanaatti deemuu dandeessu. Upgradii jechuun kooyinii isiniif kennu qaba appiin kun ofiisaa gaafa irratti fayyadamaa deemtan. Sababiin isaas argaa jirtu namoota miiliyoonii 100 lakkaa'amantii daawunlood godheera. Kaayyoon appii kanaa namoota hedduu bukkee ga'uudha. Hanga namoonni hedduu daawunlood godhanitti galiin isaa dabalaa deema. Bu'aan isaa maali yoo jettan kana. Kanaaf appiin kun bu'aa guddaa qaba. Tarii iimeelicha ittiin kanarra seentan erga itti fe'attanii booda yeroo barbaadanitti waggaa tokko booda waggaa lama booda seentanii faayila keessan asirraa argachuu dandeessu. Bakka appii qaba jechaadha. Duubatti isiniif deebisuu danda'a. Kanaaf appii baay'ee bu'aa qabudha. Daawunloodii godhaa fayyadamaa. Gaaffii isiniif hin galiin yoo jiraate koomentii irra kaa'a. Appii kana daawunlood godhuuf diskiripshinii irra isiniif hin kaa'a. Viidiyoo barnoota qabuun hanga wal agarruutti galatoomaa turtii gaarii.